Ashamaa akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii keenyaa kan taatan marti keessan akkami nagaa keessanii? Har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaa fi oduu gammachiisaa gara kan biraadhaan qabadhee isinii dhufeen jira. Oduu gammachiisaan koo har'a artistiin beekamaa fi jaallatamaa artistii Soonii Adam sirba haaraa qabatee dhufaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana Nanaare kan jedhu chaanaalii mataa isaa irratti sirba haaraa qabatee dhufuuf jira jechuudha. Sirba chaanaalii isaa kana yoo barbaaddan liinkii diskiripshin booksii jalaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu artistiin Soonii Adam kanaan dura sirboota kanneen akka Farda Koo fi kan kana fakkaatan baasuudhaan uummata bukkeetti jaallatamummaa fi beekamtii guddaa argatee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo sirba haaraa qabatee dhufaa jira jechuudha. Akkuma kana sirbi isaa kun gaafa gadhiifamu miliyoona akka galuu fi viyuun isaa uummanni Oromoo hundinuu sheer gochuu qabu isiniin jedha. Viidiyoon irra qabadhe asumarratti goolabama. Galatoomaa.